Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan kabajamtootaaf jaallatamtoonni hordoftoonni barsiisaa Oromoo fi alhamdulillah ani naga koota nageenyi fi hanjaalalaa hanka bajaadhaa bakka jirtan maratti nagahu. Daawwattoota kiyya viidiyoo irraa kana keessatti aappii akkaan isin barbaachisu aappii ajaa'ibaa aappii hunda keessanuu isin fayyaduun isiniif qabadhee dhufe. Egaa daawwattoota kiyya faayidaan aappii kanaadhaa maali jettanii yoo na gaafatan jechuudha. Aappiin kun yoo akka tasaa bilbilli keessan rakkoo isin duraa godhatu yoo bilbilli keessan rakkina qabaatee jechuudha rakkina bilbila keessanii dhaasan jechuudha adda addaan isiniif baasa jechuudha rakkinni bilbila keessanii eessa akka ta'e maal akka ta'e bilbilli keessa sun maal akka rakkate jechuudha salphumatti addaan isiniif baasuu danda'a jechuudha. Aappii kana fayyadamuudhaan jechuudha bilbila keessan tokko tokkoon cheekii gochuu dandeessan jechuudha ispiikara isaadhaa waan hunda isaadhaa jechuudha waan hunda isaa waan asirratti argaa jirtan kana hunda jechuudha tokko tokkoon adda baasuu dandeessan jechuudha. Aappiin kun jawwaala yeroo bittanis hedduu takka isin fayyada jechuudha jawwaala isin bittan suni rakkina qabaatu dhabuu sirriitti addaan isiniif baasa jechuudha. Akkasuma bilbiluma amma qabdan kana jechuudha yoo akka tasaadhaa bilbili keessanii rakkoo isin duraa godhata jechuudha salphumatti aappii kanaan rakkoo bilbila keessanii san eessa akka ta'e maal akka ta'e arguu dandeessanii. Akkasuma yeroo fakkeenyaaf jawwaala gadiima jechuudha jawwaala gartee haaroo osoo hin taane jawwaala mustaamala yeroo namarraa bitan jechuudha salphumatti aappii kana buufattanii jechuudha. Bilbilli sun rakkoo qabaatu dhabuu salphumatti beekuu dandeessan jechuudha waan hunda isaadhaa jechuudha. Aappiin kun faayidaa guddaa isiniif qaba jechuudha. Egaa daawwattoota kiyyaa faayidaa aappii kanaadhaa tokko tokkoon waan amma asirratti argaa jirtan kana isinitti agarsiisa jechuudha haala itti rakkina isaadhaa bilbilli sun rakkina qabaate rakkina isaadhaa ittiin beekuu dandeessan tokko tokkoon isinitti agarsiisa jechuudha waan asirratti amma argaa jirtan kana hunda jechuudha. Egaa daawwattoota kiyyaa viidiyoo kana laayik sheer godhaadhaa jechuudha laayik sheer gochuudhaan nu jajjabeessuu qabdanii. Akka nuyi waan gaggaarii waan babbareedaa waan isin faayidu yeroo hunda barbaannee isiniif finnu jechuudha isinis viidiyoo keenya laayik sheer gochuudhaan nu jajjabeessuu qabdan nu bira dhaabbachuu qabdanii. Hayyee daawwattootaan kiyya gama barumsaatiin darbuun duratti warroonni YouTube chaanaala keenyaaf haarawaa taatan baga nagaan dhuftan jechaa barumsa dabalataa argachuudhaaf chaanaala keenya sabskiraayib godhachuun dagatinaadha. Yeroo sabskiraayibii gootan barumsuun asirratti dabarsinu guyyaan nama dura akka isin bira ga'uuf mallattoo notifikashinii sana kiliikii godhaadhaa achi booda ool ka jettan irra kayyaddaadha. Viidiyoo keenya namni baay'ee dargee kan irraa fayyadamu laayik godhaadhaa barumsaan garaadhaa isin darbee YouTube chaanaala keenya jala seenaadhaa viidiyoo baay'eetu jira irraa baradhaadha. Egaa gabanumaan hanga barumsaan dabarsaa hanga xumura viidiyoo keessatti obsaan faana turaan hordofaa isiniin jedha. Hayyee daawwattoota kiyyaa liinkii aappii kanaadhaa bakka irraa gadi buufatan yookiin bakka irraa daawuloodii godhatan diskiripshin boksii viidiyoo malaalaa jirtan kana jalaan isiniif kaa'ee jechuudha akkasuma komentii awwalaa jalallee isiniif hin kaa'ee jechuudha. Diskiripshin boksii jechuun warroota BNF qasxii kanarratti yookiin barreeffama irratti yeroo tokkoof yoo kiliik gootan arma jalaa haala kanaan liinkii ni argattu jechuudha. Liinkii arma jalaa argatan kanarratti yeroo tokkoof kiliik ni gootu. Akkasuma yeroo komentii barreessuudhaaf bakka komentii yoo kiliik itti gootan jechuudha. Liinkii arma jalaa ni argattu jechuudha. Bakka komentii awwalaa jalaa jechuudha haala kanaan liinkii ni argattu jechuudha. Liinkii kanarratti yeroo tokkoof kiliik gootaniiti irra galtu jechuudha. Hayyee daawwattoota kiyyaa yeroo liinkicha irratti kiliik gootan jechuudha haala kanaan asitti isin fida jechuudha. Barreeffama irratti bakka barreeffama irratti barreeffama suuraa bade akkaataa itti deebisuu dandeessan jiru irratti yeroo tokkoof kiliik ni gootanii achi booda xiqqoo obsaan eeggattu. Hayyee daawwattoota kiyyaa achi booda haala kanaan asitti isin fida jechuudha. Aappii buufachuudhaaf amma suuta irra gadanii deemtu jechuudha. Suutumaan gad deemtu gaduma deemtu jechuudha. Asirratti qalama diimaadhaan barraa'ee jechuudha aappii rakkoo bilbila keenya ittiin ilaaluu dandeenyu kajoo fuulduratti daawulood fayyadamuu jirti daawulood irratti kiliik gootaniiti aappii buufatan jechuudha. Hayyee daawwattoota kiyyaa yeroo banattanii irra galtan jechuudha akkuma asirratti amma argaa jirtan jechuudha tarreessee isiniif fida jechuudha rakkina bilbilli sun yoo rakkina qabaate akkasuma bilbilli harkaa qabdan kun yoo rakkina qabaate bituufis ta'ee kanuma qabdan ta'ee bituufis yoo deemtan jechuudha salphumatti aappii kanaan chee gochuu dandeessan jechuudha haalatti chee gochuu dandeessanis. Fakkeenyaaf kanuma walaa kanarratti ilaallu fakkeenyaaf kun haala kanaan ilaaltan jechuudha isin galee haala kanaan hunda wanni gootaniiti haala kanaan yeroo wanni gootanii raawwatan jechuudha adii kan hunda balleessanii harkaan irra ooftanii jechuudha achi booda haala kanaan raayitii isinitti agarsiisa jechuudha yoo haala kanaan raayitii isinitti agarsiisa bilbilli sun rakkoo ta'uu hin qabu jechuudha ammallee kan itti aanu wanni gootanii haala kanaan istartii kiliik gootu achi booda haala kanaan diimaa urungaatee maalii isiniif fida. Wasirratti margaa jirtan kana jechuudha. Kunis haala kanaan yoo raayitii isinitti agarsiise fakkeenyaaf akkuma asirratti argaa jirtan jechuudha. Kunis haala kanaan yoo raayitii isinitti agarsiise jechuudha. Hunda saadhaa irra deemtanii ilaaltanii yoo raayitii isinitti agarsiise bilbilli sun rakkina ta'uu hin qabu jechuudha. Isin galeemi jechuudha amma raayitiin agarsiisaa jira jechuudha.
yoommoo x diimaa isinitti agarsiise bilbilli suni rakkoo qaba bakka sanii fakkeenyaaf isinitti agarsiisu x sanii hayya daawwatan kiyyaa kanoo x kinootana jechuudha x diimaa haala kanaan yoo isinitti agarsiise jechuudha bilbilli suni waan qabu qabaa sirriitti waan sana hubachuu qabdan jechuudha haala kanaan irra deemtanii yoo raayitii isinitti agarsiise wantoota masirratti argaartan kan hunda raayitii qofa isinitti agarsiise bilbilli sun rakkoo tokkollee hin qabu jechuudha haala kanaan rakkoo bilbila keessanii rakkoo qabaate eessa akka rakkate maal akka ta'e rakkoo qabaatuu dhabuu dhiisu sirriitti haala kanaan aappii kanaan hubachuu dandeessanii cheekii godhachuu dandeessanii egaa daawwattoon kiyyaa isin galjeetan abdii qabaa barnoonni keenya irraadhaa asirratti raawwataa barumsa bareedaa akka irraadhaa kan argachuudhaaf chaanaala keenyaaf haaraa yoo taatan sabiskiraayib gootanii maatii keenya ta'uun tokkottinaadha akkasumas viidiyoo keenya kan namni baay'een arge akka irraa fayyadamu laayik sheer waliif godhaadhaa barumsa birootiin galtu deebinutti waan hordoftaniif galatooma.